Obboleessi keenya Ibsaa Guutamaa Ejjetaa jedhamu kun kaleessa TikTok irratti viidiyoo erga poostii godhee booda daqiiqaa muraasaa booda gara fuula Rabbii godaane. Foonaa dhaqoo biraazar jireenya koo keessatti kan naa galee tokko yoo jiraate nama gammachiisuuf jiraate taana daam gaafa si jibban wanta keessa littu dhabda. Ibsaa Guutamaa Ejjetaa ijoollee Oromoo fi ilma Oromoo qaxalee godina Horroo Guduruu Wallaggaa naannoo Fincaatti nama dhalate guddateedha. Ibsaan akkuma nama kamuu jireenya isaa jiraachaa kan jiru yoo ta'u guyyaa kaleessaa garuu guyyaa dhuma isaati ture. Ajaa'iba namatti jireenya addunyaadha kun. Addunyaa kanarratti namni fayyaa qabu marti addunyaa kanarraa waan deemutti hin fakkaatu. Kolfee taphachuu yoo taate malee namni hundinuu waan du'a yaadatu hin fakkaatu. Obboleessi keenya kun akkuma kiyyaa fiigee nama kolfee taphachaa turedha. Kaleessa viidiyoo waraabee TikTokii isaa irratti gadi dhiisee ture. Ilmi namaa gaafa guyyaa du'uu fi bakka itti du'uu fi akkamitti akka du'ullee hin beeku waan ta'eef kanaaf gammadee jiraata jedhama. Osoonii fi ilmi namaa guyyaa du'uu fi akkaataa itti du'uu fi bakka itti du'u beekee namni tokkollee gammadee kolfee hin taphatu jedhama mitiire. Obboleessi keenya kunis kaleessi guyyaa dhuma isaa ta'uu hin beekne ture. Garuu guyyaan kaleessaa guyyaa dhuma isaa ture. Sa'aatii 5 osoonii fi hin guutin viidiyoo ofii isaatii of waraabee erga poostii godhee sa'aatii 5 taa'ee booda odeeffannoon obboleessi keenya Ibsaan du'ee jira jettu sooshaal miidiyaa gubbaa irratti facaatee wal geesse. Tarii laata Ibsaan maal ta'e? Ibsaan akkuma nama kamuu konkolaataa ofii isaatiin deemaa ture. Konkolaataa kanaanis imala isaadhaa magaalaa Bishooftuu irraa jalqabee akkuma nama kamuu kolfaa taphachaa bakka barbaade san gahuudhaaf jecha imalaa fi adeemsa isaa itti fufe. Ibsaan akkuma nama kamuu innis jireenya gaarii jiraachuudhaaf kaayyoo dheeraa qabaachaa ture. Sa'aatii 5 boodaniin du'a jee yaadeetii miti kan viidiyoo sana laxxafee poostii godhe. Obboleessi keenya kun akkuma kiyyaa fiigee karoora yeroo dheeraadhaan boru waan akkasiin godham waggaa dhufummoo waan akkasiin godham yoo Rabbiin jedhem bakka akkanaa ga'uun barbaade jedhee akkuma kiyyaa fiigee karoora dheeraa fi gabaabbaas baafatee deemaa ture. Yoona obboleessi keenya kun erga Bishooftuu irraa ka'ee iddoon inni itti deemaa ture Adaamaadha. Adaamaa akkuma ga'e waan godhuu barbaadeetu jira ture. Garuu dubbichi hin milkoofneef osuma Bishooftuu irraa gara Adaamaa deemaa jiru konkolaataa ofii isaatiin akka tasaa balaa tasaatiin gara fuula Rabbii godaane.